السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جرجرتنا قاكي سنيا كم جرتني ما شاء الله بقنا قافي جرتني. إيقاك وبيكمو قويا هرّا ويوني سدن كن قويا قمتشوتي بيجاكي نياتي. إنس وسدن توكمي ولا هايلال. إني جال كبا واحد إما مجلسة إثيوبيا. دمي مجلسة إثيوبيا. تربي سدن دربي وكان جالا مجلس سدن كنا. filannoon filatamee garuu manatti otoo waliin seenin bakkee turanii har'arraa kaasanii gara manaatti ol seenanii jiranii maashaallah tabarakallah baay'ee namatti tola. Itti sarakabameera qulfii Dr. Jeelaan Kadir itti kennaniiru. Gaafa itti kennanu bifa gammachuutiin bifa jaalalaatiin wal hirkaa fudhaniiru. Dubbiis dubbatanii duraanis baay'ee kadhatameera. Baay'ee namatti tola. Egaa akkuma beekamu Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa dabalatee namoonni baay'een waan kanarraa dubbataniiru. Fakkeenyaaf Ustaaz Kaamil Shamsuu waan kana gabaaseera. Ustaaz Ahmaddiin Jabalillee bifuma kanaan kunooti Ustaaz Raayyaa Abbaa Maccaa gabaaseera. Waajirri federaalaa bulchiinsaa haaraatti kennameera jedhe. Maashaallah baay'ee namatti tola. Bifa kanaanis akka waggaa 3 jaratti kenname waggaa 3f filannoo hanga waggaa 3tti harka jalaatti akka kenname nu gabaasaniiru. Ustaazonni baay'ee miidiyaan Itoophiyaa kana duran gabaasne miidiyaan Itoophiyaa gabaaseera. Wanti kun baay'ee dhuguma rabbiitti namatti tola. Maaliif uummanni Islaamaa bara kana hajjiirra dhufanii sababa wal dhibbee giddu lamman majlisaa gamaaf gamanaa jiruun uummanni Islaamaa kan silaa 19 eeyyamamee yoo xiqqaate namni 12 dhufuu danda'u nama 3,000 yookaan 3,000 wayi waan hin caalletu dhufee biyya kanatti hajjii bara kanaa godhee jechuudha. Kanaaf bara dhufu waan gaarii dhaga'uuf teenyaa inshaallah rabbi khayriyaa godhu du'aan baay'een illee achirratti kadhatameera. Waa nagaa biyya keenya waan baay'ee dubbataniiru baay'ee namatti tola jechuudha. Inni lammaffaan waa'ee Aadde Adaanech Abeebee. Aadde Adaanech Abeebee guyyaa kaleessaa waa'ee dhimma Finfinnee irratti akkuma Dr. Abiyyi gaafa duraa dubbate isiinis waan jara waccisiisu tokko dubbattee turte. Innis Finfinnee irraa waan argachuu qabu Oromoon akka hin arganne hammas immoo magaalaa guddittii Oromiyaa akka taate paarlaamaa magaalaa Finfinnee irratti gaafa isiin dubbattu jaroonni gaa silas wacuu beekanii wacaaru hawacanu jenna gaa maal jiraan. Inni kun kanumaan raawwatee waa'ee dhimma ispoortii gidduu kanaa irratti waan tokko jechuun barbaada. Innis maali beektu? Miidiyaan tokko World Athletics kan jedhu tokko keessa seentanii yoo ilaaltan nuti uummanni Itoophiyaa kun baay'ee waan nama dhibuuf waan nama kolchiisu yeroo keessa keenyatti wal lollaa wal arrabsinaa waliin wal jibbina. Garuu immoo gaafa akka biyyaatti ta'u akka biyyaatti gaafa ta'u rakkoon biyya biraarraa yookaan gammachuus ta'ee gaddas ta'ee gaafa nutti dhufu waliin hirmaanna. Fakkeenyaaf waa'ee ispoortii wanta kanarratti lammiilee biyyoota addunyaa kanarraa dhaqanii biyya Ameerikaatti fiigichoo fiigaaran. Warra kana keessaa warroonni miidiyaa kanarratti poosti godhaman warroonni tokkoffaa lammaffaa sadaffaa bahan sadarkaadhaan poosti irratti godhamaa deemu. Kana keessaa lammiileen Itoophiyaa laayikii fi sheerii gochuudhaan wanti hamma Itoophiyaa gahu hin jiru jechuudha. Mee fakkeenyaaf waliin haa ilaallu. Kun nama 1,500 laayikii godhame. Kunis 600. Kun immoo 100 kun 11 xiqqoo gaariidha. Haa ta'u kun 1,100. Bifuma kanaan 18,000 namoota muraasaa jechuudha biyyoota muraasa 10,000 25,000 7,000 2,300 kun 3,000 wayi kan akkama wantiitti kan fiigichoo fiigame. Garuu waan isin dhibu mee gaduma bunnee ilaalla. Fakkeenyaaf fiigichoo maaraatoonii sa'aatii 2 daqiiqaa 5 sekondii 36tti kan fiigee mo'ate lammiin Itoophiyaa nama 90,000 lamatu laayikii godheefi jechuudha. Kana eenyu godhe? Lammiileen Itoophiyaati. Numa warruma yeroo kan walii keenyaan wal lolee yeroo keenya walii keenyaan wal arrabsu. Garuu yeroo akka biyyaatti waan itti dhufu biyya keenya jaalala irratti
dhuguma rabbii dubbachuuf namoonni keenya baay'ee biyya ofii jaallatu. Bifa kanaan mee gada deemnee haa ilaallu. Biyyoota gurguddaa biyyoonni akkamiillee nama 13 57 viidiyoo kun 54 viidiyoon kun footoon kun nama meeqaan laayikii godhame nama 135,000 laayikii godhame jechuudha. Kana eenyu godhe numatu godhee jechuudha. Lammiileedhuma keenyatu ifama lammiileedhuma keenyatu laayikii godhee jechuudha. Kanaaf akkuma yeroo waan rakkoof gammachuu qabnu waliin dabarsinu irratti itti gammannu itti laayik wal goonu utuu keessa keenyaan yeroo keessa keenyaa rakkoo walitti dhufu immoo karaa nagaatiin karaa jaalalaatiin utuu fixachuu dandeenye biyya akka biyya keenyaa biyya jaalalaa taatee akka hin jirre ragaan namatti mul'isa jechuudha. Obbo Jawaar Mohaammed kaleessa biyya Ameerikaatti waan dubbatan wayii qabu. Maal jedhanii waan qabsaa'onni Oromoo hin haasofne yookaan hin gaafanne gaafattu jedhan. Innis maali? Hin cinnaa hin foqxonnaa maarreessa jettan kana qabsaa'onni Oromoo tokko wanti jedhe hin jiru jedhan. Nuti akka kaafaawottis ta'ee akka nama akka ana ofii kootiitti biyya Itoophiyaa kana biyya dimokiraatoof ta'e biyya wal jaallattu biyya wal kabajju taatee akkasiin jiraattuun barbaadaa jedhan. Dooktar Abiyyis biyya dimokiraatoof ta'e biyya maal taatee jiraachuu barbaannaa jedhan. Marroonis biyya dimokiraatoof ta'e biyya maal taatee jiraachuu barbaannaa jedhan. Maaliif walii galuu dadhaban jedhu kun maali rakkoon jira? Maali? Jarroo Itoophiyaa tokko barbaadu Itoophiyaa dimokiraatoof ta'e Itoophiyaa sabni Oromoo keessatti bilisoomee jiraatu barbaadu maaliif ofii jiraatii walii galuu dadhaban? Maali rakkoon jira kun? Baay'ee gaafii keessa nama galchaa. Walumaa galatti isin irratti hin dheeressu. Biyya keessan jaallachuu akkuma itti fufetti isiniif haa ta'u ulfaadhaa fayyaa ta'a galatoomaa isin jaallannaa jechuu barbaadaa galatooma.